Amma Amma na biran jiru rakkoon qabu san sa'aatii isin barbaadanitti hin dhiyeessa amma sa'aatiin deemee jira. amma sa'aatii kanatti nutti argisiisuu hin dandeessu. Laa sa'a kanan danda'uun sobuuti an gara bajjira inni gara bajjira. Jechuun bakka sibiratti eessa rafee manuma keessan keessa rafeera moo bakka biraatti jira? Bakka birra rafee jira malee laa rakkoon qabu san. Nama ijoollee bira jirtu jira raftee jirti ijoollee. Bakkeen bootaa malee beektan. Namu mana araba jiraata. Biyya arabaa keessa jira namu. Asirratti wanni gaafii barbaade amma odoo isin araara adeemtan gaddalee dubbanne turre warra nama tumsiisu kanneen araarraa miskiina miidhamaa jira. Wanti kun dhaabatu odoo jedhaa jiru. Fuad. Isa sanniisi. Suni waan biraati. Amma waan ijoollee dubbachuu jirra. Mucaan sibira jiraachuu maaliin mirkaneessina duuba? Maal ragaa amanne mucaan kaa isaaniitu warra carcaruu ijoollee warra carcaruu seene nu gaafate amanne ragaa irratti itti amanne injirallee mirkaneessinee jirra. Okay, tamam. Ganama irratti mucaa kana suuraa kaaftee mucaa kana gaggeessuu hin dandeessan hin dhiiftanii? Yoo isaan gadhiisan ka isaanii gadhiisan nu mucaa barka caroo. Isaan gadin dhiisan nuti keessanuu yoo maal isaan wanni isaanii fi isa wanni jedhamu hin jirtu. Wanni isin hundi keessanuu zulmii dalagu jirtan. Miskiinni karaa deemu waan tokko waan harargeeti waan arsii keessa hin jiru. Namuu keerii ila dhageeffadha. Namuu bari asirratti nu hubadha. Namuu keerii dalagaa hin jiru hin beekna. Miskiina miidhamaa jira dhugaa rabbi yoo dubbanne. Bakka kanatti namni amma ijoolleen loltee bu'a amma iluun. Jinniin amma fakkeenya Hamzaan namni baay'een keessa hin jiru jedha. Komandii isallee isin ol baasuu dandeenya. Wayitee kalee ijoolleen cafaqamtu. Ragaa qabna jechuudha. Facebook irratti illee maxxansinee jira. Isa san dubbatamee geeffame. Murtoo guutoo sana. Baay'ee tamam. Ammallee namni bu'ii jala jiraa jirraami. Murtoo guutoon amma bu'ii gizee jedhuun kan hin dhageettan isin munu ifama nama gurguddaa na dura jiru dubbatee isin durallee dubbadhe nu gara keenya rakkoon hin jiru bakka abbaan fedhe nu gaafatuu danda'a. Okay, tamam. Asumatti na dhaabi mee. Iluu wanta kana dhaaba haabaa jenne. Tayyib ijoollee biraa kan uf biraa qabdu beektaa? Laa ijoollee nu rakkoon qabu kenna ijoolleen guutuu walitti dawwallee wal gaafatuu dandeenya. Okay, amma wal gaafattanii ijoolleen hundi isaanii lubbuun jiranii mucaa dhoombir jedhamu biratti ka du'e jedhanuu jira? Wallahi waan kaleedheen gaddaan illee quban qabu waan har'aa idana kanaa fi ammaatitti quban qabu dura mucaan illee warra carcarsan dhufee nu gaafannaan nu lola irraa dhaabne warri lola deebisee ijoollee tana jechuudha jinnii kana fa'a. Okay, tamam. Dhoombir ayyee uma furmaata barbaanna wallahi uma furmaataati. Akkana godha. Fu'aadii amma na caala ijoollee hunda beeku. Warra kaane warra deemanii warra walii waa hojjetan waan ta'eef hiriyaa kiyya. Fu'aadii na caala hunda ni beeka waan ta'eef ijoollee harargee qabamtee nama keenya harka jirtu waan kaleessa hadha guyyaa irraa gara dheengaddaatti achi deemu fu'aadillee ni beeka. Ani kun fu'aadii faayyuu barbaadaa jira agartanii tokkollee ni jira jala kana jira inni illee ol galchina. Kanaaf ijoollee kaleessa irraa aga dheengaddaa nurratti dhiisa barbaannee ni finna. Sanammoo viidiyoolee yookaan akkanuma agarsiisu guutuu harka hin arginu gaamee fakkeenyaaf Arriyaadi jira inni Waadii Dawaasir jira kun Kamis jira kun gabaabsaatiin deemna. Mucaan dhoombir jedhamu ka amma Hamzaan mul'ise sun kan mucaan biratti du'e jedhan sun ijoollee dhoombir baalee ka jedhu mucaa jala kana jiru kana? Hin beekne garuu isa wallahi hadhaan agarre gaafadhaan. Dhoombir baalee ka jettu sun yoo jala kana jiraatte lakkoofsa tokko barreessi. Dhoombir baalee isuma kana ijoo jechuu jiranii qo'aan seensisaanii. Barreessaa jira. Nama tokko seensifnaa jamaa akkanumatti walitti qabne malee akka hin jirtu dhiifama naa godhaa jamaa. Kanatu galchame. Fu'aadiin buusa galchaa rakkoon qabu fu'aadiin buusa galchaa ni adeemu. Rakkoon qabu ka kennaa nutti dhiisa fu'aadiin buusa galchaa. Dr. Asli fooloo deebisme. Dhoombir ka jedhu kana. Ani sinirraa bu'aa rakkoon qabu bu'aa jettaniin bu'aan
أكاسي ساعتي بربطني تلبس قال شاوني اوكي دوم بربالي السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مال جراجر تنسل أستاذ أول مكاجي يروي الدور دي بتاني وامتني أني تكانا ما نما اللي قرتيتني ني قصتي نما تمامور اللي تكاتا إم بيكو تكانا ما اللي تمسيسين بيكو ور ميديا كان أنا بيكا. إيه متبري. لا تبري همزة رد. كم همزة ملسات ورسان أرجتيرتا. لا إلو دقي فدا ور ميديا كان أنا بيكا أني أرتي بالي دي لا كسي متي مكانو سامتي مكانو سامتي لا كسي متي لا مكان بدني كارون بربرتي دو ربين كيس يا كجيل شوف سيمتي كامزا ملسات ورجرا مكان أمبر جري بالي جري مكان غوتو بريفتة جرا mucaa gastii namaarra seenee mucaa tokko qabeetiin Ustaz Hamzaan mul'ise Riyaad jedha Riyaad ka mana banee jiru akka anachira dubbisetti Hamzaan deebisuu danda'a. Ka mucaa qabee jiru ammoo gastii isaa mana isaatii wanna jedha. Abaaboo darbu kunillee gastii sanirra jira. Kunillee gastii sanirra jira unoo bulloo ka jedhu. Nama nu beeknu gadallee galcha. Asli yoo harkisime asli jirtam yoo harkis. Jiraatu Riyaad Ahmad kanaami Riyaad Ahmad illee dhufee jira. Gadallee dhufee bulloon dhufee unoo. Okay, aywa. Keessattuu mucaan dhombirii baalee ka jettu suni yoo azala jiraatte mucaan sun ergadhu hayyee. Bullo assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagaa jirta? Jirra nagaa fayyaa. Mucaa kana bakka inni jiru beektaa mucaa amma qabamee akkana reebamu kana? Mucaan Saawudii Arabiyaadha garuu reefu mucaa keessan dubbisee jira barreessee jira mucaa qabee fide tokko achi naannoo san poolisoota jira makiina poolisoota deddeebi'aa jira mucaan nu bira jira qabnee jira mucaan hunduun garuu hin jira lubbuun hin jira mucaan reefullee barreessee jira garuu amma onlaayinii irra jiru mucaa fiduu barbaadeen ture. Eenyuun bira jira mucaan? Mucaan isuma bira jira kama qabee jiru kana bira jira doon bira jira. Sagalee doombirii baalee ka jiru kana bira? Doombirii san nu fiduu dandeessaa amma kana? Onlaayinii irra jiru barreessee jira deddeebi'ee reefu garuu naa deebisee jira poolisoonni makiina poolisootaa naannoo san jiranii ijoolleen naannoo nama 10 turanii achi keessa qabnee kanaafuu poolisoota jira saniif sodaannee mana keessa jirra naan jedhe garuu onlaayinii irra jiru malee mucaan hin duune hin jira baay'ee yuun tumamnee mucaan. Okay, ati akkamitti beekne jiraachuu isaadhaa kun oni du'e jechuu jira inni ajjeesan jechuu jirani? No, najjeefne si jammar gisee sanuu baay'ee dabaddamne najjeefne mucaan nan barreessaa fi yoo onlaayinii irra jiraate fiduu hin danda'a mucaan garuu amma onlaayinii irra yoo jiraate fidi qaama dafiitii fidi mucaa fidiiti mucaa asoofsiifne akkasitti malee akkamitti wanna goonare. Bakka inni barreessaa fi deddeebi'ee barreessee fi yoo ka jiraate lakkoofsa isinii barreessaa olla deebistanii. Okay, dafiitii fidi amma kana maaliif jennaan kan biraadha Hamzaa yoo jiraate ammas ijoollee biraalleen isin hundi keessa wal beekta waliin beeknu jechuun dandeessanii Fu'aad atilleen ijoollee beektu guututti himi wanni kun wallahi waan akhiraallee waan dunyaallee isin balleessu yaa ijoollee keenya isin hin beektaniif morkaaf akkana gootan malee waan isin balleessuudha rabbiin isin haa tiksu mee Hamzaa kabiraallee ka du'e jedha yoo jiraate kabiraallee eeraati. Gaafii asirratti na dhibe sheeka. Isaanillee namni kenna ka jiru jira nama kenna guutuu laayaasani. Nulle akkatti baafnee agarsiifnu re nama kenna guutuu laayaasani. Akkuma nu gaafata kana isaanillee gaafadha ka walqixa gaafadha. Walqixa gaafadha nama guutuu. Fu'aad kiyya akkasiin jedhe ijoolleen afur nu bira jiran jedhanii jettee jirti ijoolleen qeerransaan ijoollee sadii jettee jedhee afuriimi ustaada dhugaa dubbata haqiiqaa rabbii dhugaa dubbatu fi miskiinni nama miidhamu viidiyoo qabda viidiyoo qabaatee fi jira kun qabdu jookar dhaab no dhaabu jookar dhugaa dubbatu fastaanii misheekonni jookar narraa dhaabu namni dhugaa dubbatu fastaanii namu afur bichaan akkamitti urgagaaf lolli tumamu jammareeti nama afur bicha tumame namni kenna nama afur qofa walqixa gaafadha nu nama kennan dhiyeessina nama dhoofnee jenne dubbanne guutuu nama kennaa dhiyeessanii rakkoon hin jiru
nama kenna fu'aad ammootana sii gaafanna kunu azzirra abu muwaazil azzirri hundi isaatu biviidoo ma qofa nutti mul'isa iskiriinshuut godhaati walii ergaati amma kunoo kanatu qabame jedha. Ustaza kana godha ijoollee harargee ta ijoollee ta'an harka jirtu ni dhiyeessina jenne ijoollee harargeetiin illee ta arsii ta'e harka jirtu dhiyeessaa jedhaani. Akkasitti okay amma tana jedhaan eenyuma dhufan biiznillah tabaraka wa ta'ala rakkoon qabdu isin immorkatina waliin wanni kun yoo ofirraa osoo ijoolleen sunillee qabdee jiraatte yoo isin ofirraa dhiiftani ni dabalamtan malee ni hir'attani tana amanaatti wallahi ni dabalamtan malee sigaltee nabi rabbi alayhi salatu wassalaam uf gad qabuudhaan namni ol deemuu malee gadin hir'atu jedhan afuudhaan irra waa dabruudhaan ammoo rabbiin subhaanahu wa ta'ala ol qabiinsa irra dabriinsa akkasumallee sadarkaa isaa ol qabu malee waan biraan hir'isuu jedhan. Sanna kan isaan illee ijoollee harargeetii miti ijoollee keenya sunillee ijoollee harargeetii miti maqaa akkasiitiin iyyaama ijoollee makeenya tamaaf isinillee ijoollee makeenya isaanillee ijoollee harargeetii miti ijoollee keenya isinillee arsii qofaa miti ijoollee keenya hundi keessanuu anaaf akkas tamaam inshallah hundaa'u ni gaafan tamaam hayyee bulloo yoo fiddee jiraatte dubbadhu. Dawwalanii ila dhageeffadhaa ustaada narratti dawwalanii dhiifama. Nama jiru jechuudha amma fakkeenya ani nama jiru hundaan dhiyeessinaa jennaan ani jookarnarrattu as baachisee jira jechuudha. Ijoollee ta'e guutuunillee warra tumame nama meeqa ijoolleen nama kanabseen hin jirre haga ammaa dhabnee eessa jiraayyuu eegaa jira shorta qabe moo hin du'ee eegaa jiru nama kana guutuu odoo maaragaan baane numarratti as hin fe'ina isinummaan baasaan jedhina namni wal taasisa jirra bar hin dhageeffannaa aga jala ta'inullee numatti quba qabaa jirtani badii lachuu wal bira qabaa laala. De kenna kaga danam sai ci gote da bai goyen ne katu jira wallahi maka isa beektan yo maka isa beektan yo amma yo kana mo screenshot ko tani qabdu jira daga fata ustaz ila dubbin dabsina daga fata karargeen arsi qabde guutunu dheesa karargee qabne ni eesina kanan ala dubbin ta kan jirtu nama turbon wasaddeeti ragaani qabna video tani qabna inde dubbi garam de tanin okay ragaa tan mul'isa dhageeffadha ustaad dhageeffadha ila sheek waan isin hin jiru dhageeffadha jookar kan muutii qabadha waan isin hin jiru sheek dhageeffadha nama isaanii nama ka isaan nu gaafatan guutuu qabatamaan jira ragaan hin sodaatinaa isaan nama kennaa dhiyeessanii akkuma jara nu gaafatan kanatti dhiyeessisita dubbiin qaqqabinaa safuudha walqixa gaafadha kana mootuu miskiin walqixa tumame bar maal jechuun numatti quba qabamaa jira bar dee يا فؤاد كينيا وقاجر تقافدا يا فؤاد كينيا يا فؤاد كينيا استاذ قاسم وقتك فؤادي وقافد فؤاد كرم كتي ريفو بوليس كينيا جوكر أنا نما من خيام لهم بيخوج يمم هندا بيخوجرا تنافو جولتين thank you غلطوما من قدوما غاري حاسوينه